adeemsa gaa'ilaa keessatti gaa'ila laashee qaban sagaafa fuutee manaa wajjin jiraachuu jalqabde keessatti birrii kee moo jaalalatu caala? Anaan jaalala akkamitti dhiba waan garaa isheetii gochuuf dandeessa? Ento birriin yoomiyyuu jaalalatti hin jijjiiramu. Buusi. Hin turte bro. Buusi. Eeshi golba ande. Maa ergatti yoo waan hafe jira eegaa wadhume. Bus. No. Waan hafe jira koy. No. Buusi suusu. Siritu birri caala bakka. Buusi jedha. Booda teessa bakka nufta rakkoo qabu birri caala. Eeshi. Maatii gaafadhu. Maatii. Wayi. Birrii moo jaalala caala? Qaxeeta. Birri caala. Mee akkamitti mee utuu birriin jiraate jaalalli hin jiraanne maal goota? Ani asitti qubna gara waan haasa'u tokko ofirraa narra ga'ee waan an beeku tokko wanti dubbadhu. Ani daddabi dubbadhu. nama umurii waggaa 15ti. Acha haasaa kun nagaa. Haasaa sirreessii qaba. Eeshi. Nama umurii waggaa 15tiin ani tadaarii godhadhe beekta. Eeshi. Namni nani wajjin tadaarii godhadhe suni hojii isaas qabeenyas gahaa qaba garuu ani immoo barattuu kutaa 8ti. Birriin qabu qabeenyaan qabu. Sababa kanaan miidhaa guddaan irra ga'ee jechuudha. Sababa birriin qabneef. Sababa nani birriin qabneef. Eeshi. Daa'ima 3 qaba. Daa'ima 3 kana wajjiniin amman kan siraa hojjedhu duratti ga'eera jechuudha. Garuu namni sun maal hojjeta yoo jettee abbaa seeraa mana murtiiti. Kuni dhugaa addunyaarra jirudha. Dhugaan irra ga'eedha. Dhugaa ani yeroo kana mormitan baay'ee tokko natti dhaga'ame warra jaalala jettaniif kan jedhu. Afattummoo akka garaa keetiin sitti hin kennu jechuudha. Akkasidha. Birriin haa kennus immoo maatiin koo harka qalleeyyiidha, harka dhabaadha waan ta'eef waan isaaniif kennu itti fakkaata waan ta'eef birriin haaf kennuyyuu ittiin boqotu. Ani garuu maatii kootiifis hin godhu. Jigali. Ijoollee kee fudhatee ittiin deema. Yeroon wajjin jirutti maal akkan jedhanii ture beektaa? Al tokko mati meeti wajjin hin jirtu miti amma? Amma wajjin hin jiru ani biyya Arabaan jira. Silkiin si biraadhaa? Siin? Lakki. Iyyaasuu silkiin si biraadhaa? Hin jiru. Akka silaa gochuun dandeessaa? Ani baay'ee akka waraabamu hin barbaadu. Dhiifama faanaan ba'a garuu mata dubbadheen maaliif namni suni ammatti gatii hojjete sana gatii namiidhe sana gatii isaa argatee itti miidhamaa jira waan ta'eef mataa isaatiin sooshaal miidiyaa kanarra deemee immoo akka inni irra caala miidhamu hin barbaadu. Ani gaaffii keessaniif deebii qofa isin ilaachuuf ani warra jalaa jaalala jettaniif jechuudha. Jaalalli yoomiyyuu jireenyaan ta'u. Kan jireenya ta'u birriidha. Birrii dursa hullee birrii kadmaal bakka. Birriin erga jiraateen booddee jaalalli itti fufa. Macheen fiqireetti maayidha. Birriin uumaan qabdu taana macheen uumaan qabdu bakka kalas akka dhabaatti fiyaadi. Jaalalli otoo jiru birriin qabdu taana natti duwwaadha. Jaalalli otoo jiru jaalalaan birrii godhannaan zeeroodha. Man parsantii 10 keessaa biyyaansu 2-3 yoo argattedha. Inni abbaa milkaa'eef sobadha. Kanuma sen jechuun barbaada. Eeshi galatoomii yaadha. Agannoo jireenya keerraati waan hubatte qabda waan barte qabda jalqaba. Agartanii haalan ilaallee namichi birrii qaba waan ta'eef waa'een birrii isaatu hin taane jaalatteetti sitte. Innis anis jaalalummaan itti seenne dura. Innis hojii kanan jalqaba sana jaallateera.
jalqabaa si jaallate. Jaalala Jaalala dhugaa si jaalala jaallate. na jaalle. Innis jaalala dhugaa na jaallate anis jaalala dhugaan jaalladhee. Innaan inni wal fuunu hojii kana hin qabu ture inni. Otoo wajjin jiru barumsa eebbifame xumuriira kan na fuudhee erga ana faana gaa'ela godhannee anuma wajjin otoo jiru barumsa galma abbaa gadaatti baratee abbaatii mana murtii ta'ee bahee hojii kana qabate. Erga hojii kana qabatee birriin harka dhufu jalqabee ana faana garuu jaalalli sun inni jalqaba na harkaa homaa hin qabne wal jaalannu sun iyyuu jechuudha. Lolatti jijjiiramu jalqabe. Bakka bisa birrii yoomiyyuu wal lolchisaa jechuudha. Bakka birrii የመጨረሻ birrii hin qabdu taanaan jaalala hin eegin. Otoo wal jaalattu gargar baata. Ijoollee meeqa walirraa qabdu? 3 dhiira 3 qaba. Baga dhiira asii ta'ani. Amma inni akkamatti tolee jiraataadha haala laaltu? Baay'ee miidhamee jira. Haala laaltoota hin taane bakka uummata jidduutti iyyuu yaa miidhame namni naaf hin gaddine hin jiru. Naannoo ani jiraadhetti miknyaatu mani akka dubartii tokko akka nama haadha manaa akkasii yoo taane gadi jedheen mana koo jireenya koo boruu koo bakka nama isas maqaa isaan balleessu namni maqaa isaa dhahuu hin qabu miknyaatu iddoo guddaa oola maqaa isaa namni dhahuu hin qabu jedheen gadi jedheen bakka danda'a. Maa ta'u asitti mu? Akka jechuun akka obboleessa keetiitti. Jechuun utuma haasofnoo haasaa sirrii kee agarleerramu akka obboleessa keetiitti waan ansi gorsu ani isa caaluunis ati abbaa manaa keessiif tureera namichi kun wal jaallattu turtan garuu sababa haalaatiin sababa dhaba qarshiitiin haa ta'uu sababa maaliin haa ta'u immoo jaalalli keessan akka duraa miti gadi sin jalaa bu'eera dikiriis ta'e amma immoo waaqayyo siinis immoo haala sii jijjiiree kunoo hojii gaarii irra jirtan natti fakkaata haala kee gaafan ilaalu nama biyya keessa jiru natti hin fakkaattu so nama hojjetee jiraachuu danda'udha waan kaleessaa sana immoo yaadachuu dhiiftee ammatu immoo kaatee abbaa ijoollee koo haalli kaleessaa akkas miti garuu kun kana tureera har'a immoo akkas miti jettee hammatu abbaa ijoollee keetii kana araarfachuudhaaf yaalii goote keessi kee akkamidha. Walolleen jiru ko anaan voiisiisaa si agarsiisuu nan danda'a kaleessa na asoofsiisee ture jechuudha. Innaan dursiisa tokko bakka waggaa tokko akkas itti dubbachuu dhiisee bilbila koo bilook waan hundarraa bilook ofirraa godhee jennaani maatiidhaan takka ijoolleen sinirraa fudhadhee namatti kennadhaa guddifadhaa jedhe takka ammoo isheen natti hin dubbattu taanaan tarkaanfiin irratti fudhadhaa akka Itoophiyaadhaaf barnoota ta'uttani tarkaanfii cimaan irratti fudhadha jedhee jennaan rakkoon qabu bilbila isaanaa kenna jedheen bilbila akka inni naa bilbilu ijoolleetti himee naa bilbilee achi ani riikaardi godhee yeroo inni isaaniifis bilbilee jechoota tokko dubbatu bakka kana buddee ermijaan ani fudhachuu qabu gara seeraatti waan ta'eef jedhee riikaardi godheenaan yeroon bilbiluuf bakka bu'eetu ani tsatsatii koo karaan ittiin dhiifama si gaafa dhufanii akka sa'aatiin atti dubbattuufan si doorsisee malee ani wanti nani kana godhu hin jiru bakka gaabbeera simiidheera miidhanani kaleessa simiidhe har'anatti dhaga'ame firan qabu hiriyaan qabu birriin ani ilaalee suni har'a hiriyaas fira haadha manaa obboleettis naaf hin taane maatii koo hunda siniif jedheen dhabe har'as immoo nama tokko hin qabu. Ani si malee jiraachuu hin danda'u kun sagalee isaa sin dhageessisaa jechuudha. Si malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef dhiifama bichaa akka naaf gootuun barbaada jennaan ani waggaa 10 gadi hin deebi'u. Waggaa 10 booddee walitti deebi'uu hin dandeenya. By the way wangeelli nu jidduu jira. Ani finne wangeelaanidha kan nuti wal fuune. Ani garuu murtoon ani murteeffadhe biyyaa bahee wangeelum sanaan umurii koo guutuu daa'ima koo guddifachuudha waan ta'eef murteeffadheen waggaa amma kanaan tura jedhee murteessee jechuudha. Innis immoo umurii waggaa 10 gidduutti dhiifama haasaa kee gidduutti qabee jechuun ati miidhama ati kaleessa miidhamte akka ati abdii kutattu yookiis immoo akka ati garaa kutattuuf si godheera. Maaliif dhuguma jaallatta turte jaalala dhugaa qabdaaf turte
So akkuma kaleessa jaallattutti immoo har'ayyummoo abbaa ijoollee kee waan ta'eef jaalala ijoollummaadhaan waan jaallatti natti fakkaata ati maaliif kutaa 8 utuun baradhuun jaalladhe utuun kutaa 8 baradhuutti heerume waggaa 15 jechuun kee akka ati nama gara biraa hin beekne kun iyyuu ragaa ba'a. So kanaaf immoo jechuudha hamma dandeenyetti nullee asii hamma dandeenyetti nama kanaaf billee akkasii wal quunnamtan gochuu dandeenya gatii ta'eefi Waaqayyoos immoo jaalala jaallata namnis tokko nama miqqanyaa tokko malee namnis Waaqayyoos jaalala jaallata. Yeroon isin jedhu miidhama keetti inaaftota kee malee eenyuyyuu kan gammadu hin jiru. Diigamsa gaa'ela keetti kan gammadu inaaftota kee malee eenyuyyuu hin jiru. Waaqayyoos hin jaallatu kan. Kanaaf garaa laaftee deebite eeganni dhiifama si gaafate dhiifama erganni sin jedhe dhiifamarra wanti caale immoo hin jiru maali? Abbaa ijoollee kee ergateeti. Ani dhiifama godhe. Ani dhiifama godheefi dhiiseeraafi na maaliif akkan dhiifama godheef beektaa itti adabame beekte jireenya isaatti itti adabame yeroo inni isa wajjin jirus maatii isaa wajjin baay'ina waliin galanii obbolaa isaa wajjin obboleessi isaa tokko qara maalan siin jedha albii qara lamaati bakka የመጨረሻ ብሪ malee እንትኒን ati firaati maalidha inni ilaalu birrii adamsa beektaa እና የመጨረሻ ሀጤedha inni kun immoo xiqqooshii akka gowwaasin jettu gamnasin jettu garraamidha የመጨረሻ jechuudha nama amanaa namatti dhiyaata garuu nama እንትኒin jedhu namatti dhiyaatu bichanya ነው hiriyaan qabu beektee hiriyaatanii madhalee jette hiriyaan qabu በጣም የተጎዳ ሰው ነው ወይ ገድዶ ሆጂትሌ ግሩፕዳን ብሪዳን ዋንተ ጎዳኒቱ ወር ካለፈ አርገቱ ወር ካዋንተ ጎዳቱ እንገሩ ግሩፕ ሰነ ከሰ ጃንጅሬፍ ዋን ሁንዳሚ አማዳ ሆጂሌ ወይ ገድ ባዲያ ረናኔስ አስረትና ገዲባና ማን ዱበቲኒ ኩ ሚጃዳት የማቴኮ ይቹን waa'ee abbaa manaa keetii eenyu Iyaasu gaggabaatiiti muudannoo kee qoy haa tokko listen muudannoo kee hunda nutti sababaan itti dhiifama godheef sitti muufanikkoo kana keesseen malee hin seenoon waan biraa keessa ayyee wanta tama dubbatte kuni shamarran hedduudhaaf barumsa ta'e namoota hedduudhaaf barumsa ta'e jira waan gaarii dubbatte chaalenjii hedduu dabarsite kun immoo akkati abbaa manaa keetiif akkati ijoollonni abbaa malee akkafan haadhaaf abbaa malee akkafan akka godhuuf osoo hin taane Waaqayyo qoromsi ni jira ammas taanaan walitti araaramtu abbaa manaa kee jalqabaati himaman gootaa fi yeroo isaatti walitti araaramtu kanas